Nagaan isiniif baay'atu kabajamtoota fi daawwattoota Oromoo FM odeeffannoo sharafaa hawaalaa kan gurraandhala 17 yookaan Feebruaarii 24 bara 2025 qaban isin dhufnee jira. Akkuma baratame namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa akkasumas viidiyoo amma dhumaatti ilaaluudhaan yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo laayik gochuudhaan jajjabeessaa. Gara odeeffannootti dabarra. Guyyaa har'aa doolaara Ameerikaa tokko qarshii 148 saantiima 90 yommuu sharafamu, doolaara Ameerikaa dhibba immoo qarshii 14,890 sharafamaa jira. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 156 saantiima 70 yommuu sharafamu, yuuroon dhibbaa immoo qarshii 15,670 sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 165 saantiima 70 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 16,517 sharafamaa jira. Doolaarri Kaanaadaas guyyaa har'aa dabalee agarsiisee jira. Qarshii 105 saantiima 15 yommuu sharafamu, doolaarri Kaanaadaa dhibba immoo qarshii 10,515 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko guyyaa har'aa gabaa gurraacha irratti qarshii 95 saantiima 27 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 9,527 sharafamaa jira. Paawundiin tokko qarshii 189 saantiima 23 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 18,923 sharafamaa jira. Diinaarri tokko guyyaa har'aa qarshii 484 saantiima 47 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 48,447 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay guyyaa har'aa qarshii 40 saantiima 36 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 4,036 qofaan sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii tokko guyyaa har'aa qarshii 39 saantiima 91 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 3,991 sharafamaa jira. Chaayinaa yuwaaniin tokko guyyaa har'aa gabaa gurraacha irratti qarshii 20 saantiima 70 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 2,073 sharafamaa jira. Riyaalli Oomaan guyyaa har'aa qarshii 387 saantiima 39 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 38,739 sharafamaa jira. Diinaarri Joordaan guyyaa har'aa qarshii 210 saantiima 98 sharafamaa jira. Dhibbi isaa immoo qarshii 21,898 sharafamaa jira. Dirhamni Bahrain tokko guyyaa har'aa qarshii 394 saantiima 53 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 39,453 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko guyyaa har'aa qarshii 4 saantiima 8 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 408 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya odeeffannoo sharafaa guyyaa har'aa kana fakkaataa waan wajjin turtaniif baay'ee isaa galatoomaa jechaa subscribe gochuudhaan maatii ta'aa akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun yaada qabdan koomentii irratti barreessuudhaan deeggaruu dandeettu jennaa waan wajjin turtaniif galatoomaa nagaan tura.